Hatta jara lamanis bar jolle lamanis kalle khale isa gurre darbile jirare waan akkanaan dubbatanii dhageeffadhu. hatta jara lamanis bar jolle lamanis kalle khale isa gurre darbile jirare Mucaati maal siita? Tabbaa takka deemtee ajjeesanii luuqan nama darbanii darban jechuudha dhageessaa mi gurbaan sana geessu deema si'eeme. Maal sila gadi? Mucaati maal siita? Tabbaa takka deemtee ajjeesanii luuqan nama darbanii darban jechuudha dhageessaa mi gurbaan sana geessu deema si'eeme. Maal sila gadi? Tabbaa takka deema. Sinala billi qawweedhaan dhumu jiru kun eenyu jedhamu jira. Billi qawweedhaan dhumu jiru kun eenyu jedhamu jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu khawf jamtoota fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan. Channel waa innooro warreen channel kana faare taatan bika dimtu tana subscribe godha. Warreen ammoo duraan taatanii jirtan like godha. Comment teessan ammoo yaadayya. Comment jedhanu beeksisaa jecha. Khawf jamtoota fi hordoftoota keenya Ramadan Karim jechuun irraafan. Baatiin tun baatii araaramaa baatii rabbii kee dhiifoo itti gaafatu. Isin raaqee bulu jecha. Anis isin raaqee bulu isinis isin raaqee. Saniifuu khawf jamtoota fi hordoftoota keenya jirra jirtu baga jiraatan isinin jecha. Arraan tanaas qophii ajaa'ibaa qabannee dhufne. Qophiin kun maali jechuun keessan hin oolu. Qophiin kun akkuma beekamu naasuu isa jaamusan. Saniifuu khawf jamtoota fi hordoftoota keenya arroo maal hojjenna arroo maal hojjechuu deemna jettanii xiinxaluu ni dandeessan. Garuu mana keessan teessanii warreen furtanii jirtanis baga rabbiin nagaa isin heesise warreen ammoo ganaa furuu deemtanii simira keessan qopheeffadha. Jaartii teessanittis heeloo irra bilbilaa beebii sammuusaa qopheessitee jaati gaafadhaa dura. Garuu soomana keessa jaarsaaf jaartiin akka waliin lollabdiin qaba. Maaliif ati saadha mana gaarii yoo ta'u beete deebiitii sammuusaa jaarsa keetiif godhi. Atis alarraa waa fiti waan akka habhab waan akka babbareedaa waan akka ni jiraame furuuta kana faa fiti. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya arraan tanaas waan takka qabannee dhufne. Ramadan Karim hanga xumura sagantaatti nu faana tura. Garuu subscribe like share godhuun dagatina. Godhi ayyaa subscribe godhi. Verde video enggak? Jadi enggak? Dartiga suusadii inuu magaysaa u siitay aad u diyaar saangana ma soo warta ilaatin deeman jiro sindire daan deemtani elaan garama yaani Safari arsi ala tala kiam arkas ni ala tulan
Abo? Hello. Maal isaati bilbila nama jalan kaastu. Ni kaasoo kam nagaa? Nageen qabuuti baadiyyaa keessa deemeetiin dalagaati yoo joddaa isin ammoo waan tiraanspoortii fi kanaa naaf hin argitan maal akkani? Ni argina amma nama argite nama tokkollee fide. Yaa obboleessa kiyya rabbiin na baaseeti fi bu'uun irratti beeku qaaniiti. Kun ammoo kun karaa Shariif Khaalid kana garte? Achirraa hin argaddeeti. Bakka haa jara lamaanis barre ijoollee lamaanis qallee kalee keessaa guurree darbilee jira reeffa. Waan akkanaan dubbatiniiti dhageeffadhu. Bakka haa jara lamaanis barre ijoollee lamaanis qallee kalee keessaa guurree darbilee jira reeffa. Waan akkanaan dubbatiniiti dhageeffadhu. Amma dubbiin eegalamuuf deemti. Uummanni konkolaataa yaabbatee deemus hedduu rifatan jecha kanarraa. Bakka haa jara lamaanis barre ijoollee lamaanis qallee kalee keessaa guurree darbilee jira reeffa. Bicha amma Hararitti marsiisee beekte direedhaa jirtanii isin? Akka direedhaatti isin fida? Achirraa fuudhee naa achi dhufee fuudhee deemaan Maal na dhageeffadhu boo? Likki na dhageeffadhu? Maallaqa iyyaas akkaawuntii irra osoo hin taane harkaan naa kanita maallaqa iyyaa. Harkatti si kan nafa akkaawuntii irra maallaqni yoo deeme rakkoodhaan mootummaan nama. Rakkoodhe. Karamada ammaasii iccitiidha dubbiin. Ayyee. Saniifuu inshaallahu ta'ala micaa kalee lachuutu fayyaa qabdi. Ayyee. Rakkoon qabu. Jara ijoollee lamaanii bira fudhanne maallaqa. Laala ijoollee naannoo keessanitti hin darbinaa gisee waa keessaa baastan na dhageeffadha. Ijoollee naannoo keessanitti hin darbinaa gisee waa keessaa baastan na dhageeffadha. Fageessaa firraa fageessaa. Fageessaa firraa fageessaa. Fageessinee darbinee allayyatti gannaa. Ammaan tana nama keessaa jiraata konkolaataa keessa. Waan konkolaataa keessa ta'isanatti haasa'ita? Sawa sin kan hubannoo qaba. Ayyaa bakka akkuma horii isaan deemgaa. Siimbaan. Kuma dhibba qarshii kuma dhibba. Intala san gaa intala gaafa doosan hin urraa kan deef. Ni kannaaf harkatti kannaaf. Ammoo mileen lameen kan itti baanaa qopheessaa. Bar fuudhee jira kalamaanii fuudhee. Amma qopheessaan jee fuudhuu dhabuun barbaada. Fuudhee jira nu bira jira kana fiddeetuma fudhatta bakka. Ayyee. Nama mooreedha. Ammoo mileen lameen kan itti baanaa qopheessaa. Bar fuudhee jira kalamaanii fuudhee. Amma qopheessaan jee fuudhuu dhabuun barbaada. Fuudhee jira nu bira jira kana fiddeetuma fudhatta bakka. Ayyee. Hawaasni burjaaja'ee jira. Inni kunis dubbiin isa dhibdeeti of keessatti gungungu. Inni kunis walitti hasaasa. Mee waan ta'u wajjumaan ilaala. Nama mooreedha. Halee isaa gurguranii darbeera. Maal sinaga? Maal sinaga? Maal sinaga? Maal finneena? Ati lamaami? Namoota lamaami ati. Jechuun qabdata. maalati maal ekonomii xiqqee isaa jirtu jechuudha. Namni as beekaa osoo. namni waliin heddummaatee jira hojii jira. Amma deem rakkoon qabu deem. Asirra deemaa dhala gatoo dhiisoo dhala. Deem rakkoon qabu deem. Dalagatii yaa. Akkam maal sana? Kan nu geessati. Akkam? Akkam si geessa? Maal fitte waan fidduutu hin jiru. Waa deem. Akka waa. Ha? Deem inji. Waa takka onnee ati fitte hin jirtu. Deem. Maaltu isin naqin? Eessa mujaati? Oo maali? Us. Maali? Deemati poolisaa. Naadaa bisoo sitti yaadna sitti Deem bu'aa. poolisaa beekni. Maaliif hin buusin? Niin bu'a. Deem. Daa bisoo? Deem kadhidha. Niin bu'a. Hin buuftu. Naadaa bisoo? Deemati. Abiyyaa deemee deemee naaman habbatu kan dhaabbatiin. Laal gaasiin deem deem. Hina guutuudhaan kan dhagee. Qatti taata abiyyaa. Maal lageesse? Maal lageesse? Qatti taata. Naadaa bisoo sitti bu'aa. Abbaa kan dhaabu. Mee haa dhaabu.
isa laal itti cafa qabta siimi immoo Akkam wallahi ni atini inni shuferti jini dha me ala batu mucaati maal sita tabbata kadimde ajjeesanii luqon nama darbanii darban jechuun dhageessaa mi gurbaan seejeesu deema siime maal sinaga mucaati maal sita tabbata kadimde ajjeesanii luqon nama darbanii darban jechuun dhageessaa mi gurbaan seejeesu deema siime maal sinaga tabbata kan sinala Gurbaa mucaa birata dhiirummaa isaatii fi namummaan isaa nama dinqisiisa. tabbata kan sinala dembo dem waati dem maalif dhaabat poolisaa bi achinu siisimeeti cuma siisi qofa achinu Wasi, tapi ada yang acinu sisi. Tapi mari tapi ke wati. Mal sa. Wallahi sini. Apa? Itu kan malim itu. Mal negatif sekali. Malim pun dah tiap. Ati dia kan malim dapat. Kuno hakan. Tapi dia kan malim dapat. Nasi. Apa tekan dia? Dia kan malim dapat. Sudah dapat. Saya tidak usah lagi dapat. Mana mati dia bangun. Ilmu nama di mikun. Nah, tapi sih. Apa berapa bahasa mi Ramadan? Us. Warasali kali. Us. Tapi sih. Kali nama. Ai segala waktu mau tulis bisa ila malabi. Habba dan amma makina gutu wali daga sanimi. Ilmu dai sai kanu kadar ba fuda dar ba. Tapi sih kan gurba. Bona nala sinda wabe. Ni daga sanimi makina gutu. Haqa milal haqa rabbi ba sai beka. Amma dem amma tabian gaisi yo sere bulti dem baka. Mucha hada ketin daga dem. Dem. Dem ka timali Harkan gadi sih makan apa sih? Baal tu sinaga halal ilmu fude dia sinaga lu kadar ba tidar ba jiran lagi sini ni gula amma jini dem to dem tu man Sinaga. nuna ke Marsuna. nuna ka hote ilmu dia Marsuna. nuna ka hote ilmu dia Dem baka dem. Dem baka dem. Pilli ka wedan du mujuru kun enyo chudu mujuru pilli ka wedan du mujuru kun enyo chudu mujuru le kodana siraya sa enyo chudu mujuru dilli biya ka daw enyo chudu mujuru dan enyo chudu mujuru namni dilli du mujuru kun baru mbata kan abi barjo la isini fi bar bongara ber us Nang simbo. baka dabi jama are do ko rafi syariah nama wallai sudah Mal at sinaga sinaga. nana ilmu da wani Akali mana? kana amal ko bera ba Ilmu tadi. awas ya tauba benes ilmu te nyabar el borbare garum cha ko wantu beita Ilmu romo. ya sa us el borbare garum cha ko wantu beita Ilmu romo. ya sa us bandasati mujada ba sai gidaman ko nan bari bintu ina labi wata kam yore Alay ate nagadi sa kamale. mujada ba gidan da Nara biba kasi. habba ta kada abi si isa to mane la isa kana to muta Tumi ka ana tumi ka tu. si tumu mo ba do fabrika sera deina arka kenya balle sina da Laban nungkirut. Harkan nagadi sa ka. manni lal makina ku Labi sa sila kama kasi. sa kalmati habba Labi. kan abin Masih naga sa sinaga. oh Sinaga. abdi bakati nau jangan jangan ko ni Oh, apa tu? abo ati dubbi Lala, di mana mati ni suara kecil sini tu gitu Baka habis. mari habis Kamera aja. kamera di wani pe tata dem wan pe kata dem Ada. Kopi atas gaba. badem Ops, tas gaba. Anjar jeda. Auzubillahi minasyaitonir rajim ja. Tas gaba. Down. Sadifu kopi songona dalagu jira. Ramadan Karim bagi tiga. ay sen Ops, tas gaba. Tas gaba. Nalagay fadu. Nabi cuci, ops. Nalagay fadu. Anu dem ka. Kamera jira. bar kamera Ops, nalagay fadu. Tas gaba. Nalagay fadu.
qophii soomanaa dalagu jira. Obsi umma obsi. Saniifuu qophii soomanaa dalagu jira. Saniifuu hawaasni keenya hangam tokko hubannoo qabaan saba isaatiif quuqamaa san dalagu jira. Micaa sol quba qabna rakkoon qabu baga loltee saniifuu qophii ramadaanaatti dalagu jira waan feeteen hubachiisuu ni dandeessa. Saniifuu rakkoon qabu. Saniifuu kabajamtoota fi hordoftoota keenya obboleen kiyya qaqqaalii galatoomaadha. Loluu keessanii duraan dursa eenyu maqaan qabe? Atio. Atio. Faisal Mohammed. Atio. Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah. Okay. Abbas jettee maaltu sakaasee akkasii lolchiisee ilaana arrabsitu san hunda geesse maali sababni isaa? Jechuun ilma namaa ogaa gurgurree qalee saasabaasnee maali guddaa faradde bire maarree goyetu miira ilma namaa hedduu baay'ee tuqa. Kanaaf jechuudha waan kana garee biran kunnuu kan jettu kanaatu si kakaasee jechuudha. Fakkeenyaaf amma shaakkoon naqaadhaa kalees keessaa baasaadhaa darbaadhaa gizeen jiru san ijoollee dhaltee jirtaati. Ini kabe. Maaltu si dura maaltu fuula kee dura dhufe? Jekka gootee walmaa shaakoo ta'in neetee na fakkaatee waan. Jekka gootee walmaa shaakoo ta'in neetee na fakkaatee waan. Kanaafuu jechuudha. Xiqqoonaaf ta'e. Warra shariif khaliidet. Okay, ate eenyu maqaa kee? Abdiis. Okay, galatoomi. Hedduu takka qabsaadha, hedduu takka falmataadha. Maali binnaan namni isiniif jecha qawwee baadhatanii isiniif jecha du'uu jiran jette galatoomi sin jaa. Maaltu sun kakaasee loluudhaaf yookaan immoo naqamtee mootummaa siqannaa jettee hanga kaameeraallee eegaan si gadhiisee booda amanuu dide. Sababni isaa maali? Hadoojii namummaati. Malee waan biraati. Ayyee. Fakkeenyaaf amma tana tarii akka tasaatti ta'e yoo fi wal qunnamtan nama kalee dhugaan baasuu deemu akkam gootame. Handiisa. Yoo boombiin deemu jiraate yoo. Waan fadheenaa deemu. Sarkaa bira fudhata. Okay, ati yoo. Ijoolleen qabu dhageessi fi hawaasa kalleen qabu hadoojii namummaati wanni malee. Okay, ati yoo. Faisal Mohammed Jaama mucaan kun xiqqaadha daa'ima. Ilma keenya tanaafuu ilma keenya akkanatti isa garree tanaafuu hadoojii nu dhaggeeffama. Ilma keenya fi qabnee jiraachuu feena jechuudha. Saniifuu gizeen akkas yoo san aartanii jirtan. Yommuu aartan san maaltu isin dhagahama? Fakkeenyaaf ijoollee ni qabdaati. Hin qabu. Ayyee. Hin qabu ilma keenya hadooddiin nu dhaggeeffame garuu dhiifama. Okay, ati shufeera dhoo kaate. Sababni isaa maali? Sababni isaa midhaan ganaatiin qabu. Ani jimaadhaan fidadhee dhaloo booda midhaan ganaatiin qaba daa'as midhaan ijaatii fi midhaan kun liqita kanatti. Midhaan kun qalamee akka sa'urra anummaa mataa biqilti dabree haa qalamuu jeetiin san hunda sochii san hunda godhuu dandeetti. Waan oromummaa isa Oromoon hanga ilaan gammaan tanaa waluma gurgurachuu jirraa. Oromoon hanga ilaan gammaan tanaa waluma gurgurachuu jirraa. Oromoon hanga ilaan gammaan tanaa waluma gurgurachuu jirraa. Santuran dhagaye. Okay, saniifuu rakkoon qabu mee fakkeenyaaf hawaasa keenyaaf haa hubannoo hin qabne gizee waan akkanaa argan haa caljeetu afaan irraa qabatu maal dhaamtame? Waliin dhaamuuf namni hubannoo hin qabneef hubannoo qaburraa akka hubannoo harkatu. Nuti hangam takka dammaqina qabnaa kan dammaqa qaburraa dammaqa fudhachuun nuuf karaa bareeda jeetiin carraa bareeda jeetiin jaalla. Yeroo amma jirru kana keessatti jaarraa 20 takkaffaa amma jirru kana keessatti Oromoon mucaa kana amma walitti usuun qabanii walitti usuun qabaniidha. Rakkoon tiyya tasaati. Rakkoon ta'isaatis ta'eeti jechuudha. Saniifuu walitti quuqamuu qabnaadha. Saniifuu obboleen kiyya qaalii fi gaarii badhaasa qabdanii badhaasni keessanis kunoo timira kabaddooti kaduroo lolee isa. Katiyaanee lolee shufeeraa fi geessa. Ati ammoo badhaasa isa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Qophiin kun akka isinitti tole abdii qabna. Qophii kana ilaalumaatti daawwachuu keessaniif galatoomaa isin jenna. Egaa qophiin kun barnoota akka irraa argattan akkasumas illee warreen ammoo maalummaa keessaniif yookaan kaan ammoo nama afrifatee quuqamtanis galatoomaa isin jenna gamanuma bagatti keessan Ramadaan Kariim jecha. Saniifuu warreen hanga ammaatti daawwattanis galatoomaa akka waan guddaa daleenu akka waan bareedduu daleenu saniifuu nu jajjabeessuu qabdan. Video kana share walii godha qabdan hiriyoota keessanii biraan ga'uu qabdan subscribe godhaa like godhaa horaa bulaa deebanaa hanga video biraa wal agarrutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.